harka kiyya kuullee gidee wal argina maqumna gara sitti maa jira miriyaaditti wal agarre waliin teennee nyaannee nyaata afaan wal kenne malee gidee awwala dhufu namni kenna kura waliin marame wallahi wabilaa nama wayiitu nama maqaan dha'u biyyuma faranjiitti algaa qabee fi 15 tokko as taa'ee nagaa an deeme ani bar viidiyoo dhan fidu malee nama baay'ee biyya sii fidee jiraan. miti imamni biyya gurguddoo jiruyyuu darasan sheekotiin hindu na bira rahaa gootee deebiti viidiyoo baasu garuu sakuriiti no. Namoonni biyya faranjii kun hedduu biyya arabaa kanaa akka jaartii qaban beeytaati qubna garaan waa maqaa namaa dhaame farsanaalii. Baradhu si qotiyyoo kana malee irra baay'een biyya faranjii jiru jaartii biyya naa qaban. Ayyee badabbu. Dhufanii deddeebi'an. Ayyee badabbu. Akkas atillee afshaalan ta'e agam ka jiraattu. Haraman dalagini fuudhii nikaa godhi taaf raayesse. Okay, warreen algaa bultii 15 qabdu sun nikaa godhatee dhufa? Warra nikaa qabu kun nikaa malee biyya natti hin dalagan abadan biyya natti achitti hafanii walitti hafanii yoo waan badaa dalagan. Hawwa alaala walitti hin dhufin. Abboo kaachiti dhaltee maal taatee karaa rawwanii godhan sun akkami? Sun durriyyee karaa kana dhufu hooleeyyeetu waan akkanaa dalaga malee namoonni biyya guddatanii dhufan namoota gurguddaadha namoota amantii beekanii asumaan umraa ofii godhaa asumaan raayessaa deebi'an malee waan badaan dalagan abadan. Ayyee waa si gaafadha. Kingitti. Kingi jedha afaanuma guuttadhu ene intin. Kingitti si jedha kingitti jechuun kingitti jechuun maaju kingitti jechuun bara. Kingitti jechuun keessa namaa jechuun bara maal taate kingitti si jedhee bara. Habibi wallahi habibi anta. Kingi jalisee gagamaa san kingi si jechuun barbaanne hingali. Ati na jaalata dhugaa rabbi. Qoy. Wallahi kamu dhugaa sidee si gaafadha. Ani bara kanamaa kana mana moonni illee bakka beetami. Jaartiin qabdaa miti ati. Alhamdulillah jaartii qaba ijoollee lama qaba Rayyaan Farhaan ittiin saalfadhu. Ayyee maashaallah. Chiikota biraa jechuudha. Wallahi kamu dhugaa king ati waan isa saalfatu dhiiraa beetaa dhugaa dubbatta. Maana jechi ikkuma itti barseeti yoo baali yoo tiraala shindee beetu fooloo isaatti arge. Fooloo arge. Ijoollee biraa jechuun chiikii biraa fikranyaan qabdaa. Taraba. Wallahi itti qoosu ni qaba nama waliin taphannu fageenya irra teennee biyya baay'ee kana hedduutu allaaf habiibti mana manin jedhani gasirratti illee alalee itti dawwallee yaani telefoonallee messenjera kanallee ni mana haasaya. Shamsiyyaa takkan oofatte dha nakam. Best friend dha isin akka malee allaaf Shamsiyyaa. Allaaf Shamsiyyaa ittiin qaanfadhu. Argite yaani isi fageenya irra jirti akka nama tokko waliin haasaa akka obbolummaa. Best friend. Ani namoonni hedduu feemasoota wal agarraa nam tokko cabbaxee hin beeku ani yoo itti leedhadhe salaamu alaikum. Harka kiyya kuullee gidee wal argina maqumna gara sitti maa jira miriyaaditti wal agarre waliin teennee nyaannee nyaata afaan wal kenne malee gidee awwala dhufu namni kenna kura waliin marame wal jedhaa miti. Wallahi ani harkaan qabee hin beeku. Harka kiyya si xabbaxee hin beeku. Ani sida gasitara kun wallahi billahi na duubatti kuuleetti gaafadhu addattis gaafadhu. Maa calliftare? Lakin maaluma bara sila dhiira sila keenge kamaal barati wanni mana tokko harta rabbo. Serious wallahi kuno kuule video kanatti wallahi billahi wa ta'ala quraana qabatte kakate sila cabbaxee hin beeku. Kulle akkasi isin jettan san waliin nyaanne nyaata ajajannee nama hedduun jirra mata hoteela nu dhuftee nyaata afaan wal kenne live irratti bashannanaa turre isilleen gara kutte anis kutte lakin an akka nama ala wali dhufu cabbaxee hin beeku. Miti keessummoota gurguddoo biyyaa dhufaniyyuu harka fuudhee hin beeku. Dhala. Gasitara. Wallahi furade jechuun bakka jechuun namni wallahi jedhee namni kijibichaa malee wallahi. Wallahi me anuma duuba kulle gaafa namoota makka jiran gaafa toltuu ta afaan oromoo barreessite san toltuu tufaanii beeytami namoota gurguddaa waliin simannaa godhan affeerra wayi
Ayo isin na bira geette hatta sheeni na caalullee namni muxawwaa na caalullee jedhe ani kalaas maalesh jedhee diitu waan harka kiyya hokkataa as deeffan. Si galaa? Kana bar miidiyaa irratti ayi waraabama waan kijiban qabne dhugasi kunoo gidee hujjaaja Itoophiyaan beektamii namoota gurguddatu dhufa namni dubartiin jechuun dubartiillee warri kaabinee hedduu dhufa nama maqaa namoota garaagaraatti waamu namni jaran dubbifne hin jiru. Ani gidee namni salaamtaa jalqabee fagaadhee dhaabbadha akkamii nagaa fayyaa jedhan fagoma amala akkasii qabaan. Si galee natti hin baranne osii jedhu gaseeta waan kana na dhooge sitti himu andar qe'ee kennan turre musaafirummaa deemaa ture darasummatti baradhe barnootaallee darasaa shee kanaan jedhanii anfaaxee ni baqadha. Gidee tokko ijoolleen umariin tokko ama biyya baay'izawee jira sitti himaa as kawarra sinaana tokko kutaa tokko keessa teennee waliin baranne shamaraa fi dhiirri shamara edo nukaan gamanaan ta'anii teessoo nama sadiin abadan achiin taa'u gidee daawwate barataa kutaa 87 ta'ee barsiisa wal dhabaa ture. Si galee ani gidee sanitti akka gaariitti muxawwaadhaan ramadaana taraawiyyaa qabaa. Eegalee immoo biyya kanallee dhufee jennaan wanni gizee durnatti kaate sun akkasuma na waliin dhufte. Awwala tolee jechuu si galaan jalqabuma jechuu jalqaba nuti darasaa hin beektamin namni mana hambaa taa'ee baratu. Si galee awwaan tokko sitti taa'ee immoo akka seenatitti waan galateeffadhu magaalaa Hiraroo jechuu beektaa Dodolaa fi Adaabaa jidduutti argamti. Odoma kitaaba achitti baradhu barnoota eegalee Dr. Xahaa jedhamaa hawwii boruu kilinikii hojjeta. Isa jala hojjedhaan biyya biraatti irraa achi ta'an ganda biraatti irraa. Osoma akkasii dalagu darasaa tana rabbi natti kaase gize masanna kaate darasaan. Kamaal hin qara'u qaraatii dhiisee barnoota barata Xahaa bira dalaga xaan kun mana yaalaa kilinikii qaba. Ari ajaanii nafaqaan irra taa'u kanaan Joobir Haaji Hebboo jedhama nama seenatti. Itti dhaqaniin Abbitti jedhama mucaan isaa. Abbittiin kiyya joottoonii tumee galee nyaata. Sheek Kamaal baratee oo na bira taa'ee nyaate maaltu isin ga'e badaasii jedhee ni aree darasaa. Hayaata kiyyatti hin dagadhu warri sun as dhufanii jiran. Ijoolleen isaanii Abduqqeen fa'aa ijoollee nama baay'ee Ameerikaa qabanii na dhageeffatan jedhee viidiyoon kun jara bira ga'ee jedhee aadaa. Warra saniif galata guddaa qaba. Umriin isaa naa dheeratu fayyaa dheertu rabbi isaanii haa kennu. Anaaf warra galata isaan bira taa'ee haga kutaa 11 baradhe. Si galee achitti guyya takka magaalaa san taa'ee gaaf tokko dhalaa takka harkaan qabeen beeku. Dhala takka. Akkasiin jedhee ani nama akka ati argite sani hobobsaa korbeessatti miti kan akka ati quba qabaattuun barbaada. Baaliyyoo. Leenjidalee abbootii qabsoo kalee ta'ulee gabatintu. Guys, tap godhaa follow godha. Baabaa Nuuraddiin tokko Dhaggeeffatu sitti baa? asiisitti dawwala galchimee Baabaa Nuuraddiin tokko asiisitti dawwala. Yalla dhaggeeffatu. Rakkoo King dhaggeeffatu. Calliisitii waan siin dhaggeeffatu. Maal beektaa King jechuun seenaa kee kan dhugaa siimaa. Irraa mucaatuu jalaa kanaan fuuluu tuulee galtuu jedhatu dhisi diree jiraa mulee ol su'e. Leenci dalee abbootii qabsoo qalee ta'uleen qabatintu nutti dhaadatti sareen jedhe. Sareen kaleessaa deengada sitti dhaadataa turte sun siyaas faraaraa turte sun. Kana booda hin deebitu. Kana booda namni maqaa jedhamu jiru Kiingii Kamaal mirxa saunuu bakka nama ajaa'ibaati ati jechuun nama himatti jechuun ismaartii namaa ta'uu keerraa waan baay'ee sirraa hubadhee wayita akkanatti dhageeffadhu kana akkana gasii dabarsaa jira sii galee. Kanaafuu alhamdulillah nama jechuun sii galee nama jechuun rahmata ati namaa yaadduu fi khayrii ati namaa yaadduu fi namummaa ati Suudi Arabiyaa keessa qabdu si galee namni umraa dhufee galu martuu si raga si galee Baaliyyoo maaru zera odaa
Bora kone eno bakka barra kon kana barra kon keessa kana Austraaliyaa taa'ee maa dhufta jedhe. Akkanatti wayyaa mooda. Amma gab jette. Amma gab jette. Akkanatti wayyaa mooda jiidha bareera. Wanni itti cammare sii galee. Jesu baadhi beektanii barra kon keessa kana. Ati amma nama doktora odaa kun nama doktora nama walaana. Waa'ee dhuufuun beeku. Dhuufuun bara yoo michooti nyaatarraa dhuufta. Igale kingitti baga dhufte seenaa galmeessi. Baga dhufte. Baga itti caasite. Kanaafuu jechuun. Odaa nama guddaa mee seensisi odaa. Horiyaa nama. Nambuusin. Maatiin hin jiran garuu maal hin dhageettu dubbadhu. Wallaan. Wallaan dhageettu. Raa irra jirta samuuna kana. Akka malee antee 15 tokko ciiseetu ka'ee salaatee ispoortii dalagee laayivii seenuu rafuu. Shukul mazbuut raha mazbuuta yaake. Wallaahi jedhi maashaallah. Aga hujjaanyi Itoophiyaa dhufu eessa deema? Har'a bicha sagantaa wayii jidda irratti qabaa achi deema khalaas ciisuudha maal godhare? Ofii waa shaqqalattee seeraan. Gidee hojiin jiru dalayne amma maaltu jira hojiin amma hin jiru. Odaan kun rakkoon isaa maali beektaa? Atama biyya arabaa teettee koofiyaa kenniteemi. Wanni laaphaa wayiidha akkuma puroofaayilii isaa daalachaa usan daalachaa wayiidha waan. Miskiina wal beeyna garuu miskiin analleen garuu $500 erganaan jedhee akkanatti waggaa dheeraa ama viidiyoo dalagee abaaruu edha. Horiyaa ila munaa tanan gahu munaan tun Awustiraaliyaa dhiyootana dhayite. Waggaa takkaafuu deemti. Amma inni liibii deemte tokko muyyattii liibii deemte harkumaan gadi hin jiru giifti gaaraa gadi tuqu bakka joomane zimbuloo taraasoo bakka asumarra dhufeetiin kinoo siibirrii hin ergu asii laakoo suma tokko filaa olii ol darba.